Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jirtu ilmaan Oromoo dila addunyaa irratti argamtan baga jiraatanii baga jiraanni irra muummicha ministeeraa onni kun galateeffachuu barbaadeetanii galatooma hojiin kun hojii boonsaadha, hojii hunda keenya gammachiiseedha. Akkuma kanaan gara fuulduraatti gasaggasamuu qabaa, itti fufamuu qabaa jechuudha. Innis maalii kaleessa gaagaafiif deebii warri finxaaleeyyiin nafxanyaa paarlaamaa keessa wal naqatanii muummicha ministeeraa afaan dabsuudhaaf gaaffii adda addaa gaafachaa turanii haala ajaa'ibaatiin respect waan ta'e akkasitti itti godhee jira jechuudha. Galatoomaa isiniin jenna. Akkas Oromoonis kanuma isinirraa barbaada. Akkuma beekamu uummanni kuni uummata budaadha. Uummata maqaa amantii da'oo godhachuudhaan qabeenya Oromoo akkuma wayyaaneen saantitti saamaa turedha. Nuti indoom Tigree waliin xilaachaa biraan qabnu, nuti saba Tigree waliin waan wal dhabne lafa wal saamne hin qabnu. Silxaanota jiraa yookiin baala silxaanii jiraa qofatu nu miidhennaan Tigree balaaleffanna malee nuti Tigree irraa badii hin qabnu. Garuu nafxanyaan barbaraan diina keenya kana liqimsanii fudhachuu qaban. Qabeenya keenya saamuu, amantii da'oo godhachuun qeenu seenuu, amma immoo Oromoon Phaaphaasii mataa isaa maashuu uummateenis gaafii jiraati. Maaliif? Xaawulaa Gondoritti soqan fidanii Oromiyaa irra buusanii taabota tasitti bu'ee Oromoo asirraa kaa mana amantiitti ijaarradhanii keessattuu uummata keenya, uummata Shawaa sirriitti itti taphatanii jiran, itti gowwoomsanii jiran, itti nyaatanii jiran. Amma garuu warri waa'ee amantii barate Phaaphaasonni Oromoo of ta'anii mana isaanii hoogganuudhaaf, qe'ee isaanii hoogganuudhaaf gaafa kaanu bakka hundaa micar jedhaa jirti jechuudha. Kanaaf uummanni keenya warri kiristaana Oromoo taata yeroo ammaa dammaqxanii abbootii keessa warra Oromoo cina dhaabbachuudha. Abbootiin jarrittiin isin soban abbootii wayyaala shiftaa Gondoritti leenjifamee man uffannaa amantiitti kaa'amee Oromiyaatti bobbaafamee Oromiyaa qe'ee fi qabeenya isaarraa buqqisu xaawulaa Gondoritti soqee taabota kijibaa jechuudha. Taabota dhugaa osoo hin taane dachee Oromoo irra buusee ittiin qabeenya keessan saamudha. Yeroo kana dammaquu qabdanii. Respect you Dr. Abiy Ahmed baay'ee si galateeffannaa. Mootummaa waa'ee amantii keessa harkaan kaatu kaabineen kaminuu kana keessatti harka kaatta taanaan itti gaafatamta jedhee waa jedhee ni jira jechuudha. Akkasi namni barbaade afaan isaatiif rabbiin namaa dhagaa, afaan hundayyuu dhagaa rabbiin dacheef ardiisuuf uume waan ta'eef afaan keenya qofa dhagaa. Maqaa jijjiirachuu qabdanii, kiristinnaa kaasuu qabdanii, wantoota filmii jarra hojjetee qabeenya Oromoo nyaanne hin jiru. Amma garuu akkas jechuudha jedhaanii bakka jirtanutti baay'ee si galateeffannaa, ulfaadhu galatoomii hedduu nu gammachiiste. Amantiin keenya amantii namaa akka kabajnu nuuf eeyyama. Nutis abboolii kiristaana Oromoo wajjin ni dhaabbanna. Bakka isaan dhaqanitti eegumsa ni goonaa fi isaanii waliin sagalee isaaniiti jenna. Ulfaadhu. Ahlan wasahlan. Mee viidiyoo kan ilaallee walitti deebina. Hoona arrabsanii nan danda'a. Hoo haadhatii arrabsanii hoo akaakilee abaabilee keenya arrabsuudhaa deemna hin ta'u. Akkuma viidiyoo irratti ilaaluu yaaltanitti namni kun nama fiilmii Itoophiyaa keessatti shoora guddaa taphateedha. Namoota miidiyaan Itoophiyaa beeku keessa, uummanni Itoophiyaa beeku keessa nama guddaadha. Nama kana hedduun isaanii akka inni Oromoo ta'e hin beektu. Ani ilma Oromooti. Haa ta'u namni kun Oromummaa isaa yookiin ammoo maalummaa isaa, eenyummaa isaa ibsate. Nuti ilmaan Oromoo nama akkanaa kana yeroo argine arrabsuu, xiqqeessuu, duraan eessa jirtaa, maal ka'ee turte jennee xiqqeessuu irra guddanna. Namni kun yeroo afaan Amaariffaatiin dalagutti afaan Oromoo akkanaa sooni acuucha guddaa irra gaa ture. Afaanuma Oromoo kana maaliif dubbattan jedhanii tanaan duras hin beektu sira. Garuu tanaan booda kun hin jiru. Waan namni keessa dhufee dabarsiisan hin laallu. Waan inni amma dhufee jedhisanii irratti deebii qofatti deebisna. Yoo mataa dha'uu taatellee, yoo arrabsuu taatellee, homa inni amma jedhisanii goona malee chaalenjii inni keessa dabarsee as dhufe san hin laallu. Namni kun chaalenjii guddaa kee dabarsee as ga'uu danda'a ta'a. Naan dura na luqqisani amma immoo na buqqisuuf xaara jiran. Ruuhi isaa hin jiraatu ta'a osoo yeroo sanitti waan ammas yaaddan godhe. Nama kana namoonni hedduun keessan namoonni gariin ni arrabsanii xiqqeessuu jirtan argu jira. Gaarii miti. Namni eenyummaa ofii maalummaa ofii ibsate nagaa jedhe ani akkasitti jiraadhu waggaa kana hunda ani akkasitti jiraadhee jira ilmaan kiyya kanaan jiraachuu hin qaban jedhee ilmaan ofiitiif falmachuudhaaf yookiin ilmaan ofiitiif eenyummaa ofii akka baratan ibsaafii jira. Rahmatullahi barakaat darsii malee haasaan haasa'u jedheen ture garuu giddiin naqabee ijoolleen imaaraatii keessa jirtan ta'ee biyya biraa jirtan ta'ee na dhaggeeffadhaa kan biyya galuudhaaf kaatanii jechuudha. Ijoollee nuti warri miidiyaa takkattaalullee bicuusi sammuun keenya hojjeta. Nu shakkisiisa jechuudha. Keessatti garuu ijoollee tokko jiran kan waa tokko hin beekne miskiinni akka rabbiin jara uumetti jiranu
namni tokko boolee keessatti qodaa isinitti kenninaan akka hin fuune du'aa garagalaasitti ajiriin qixxa sanaan isin irratti haaf malee hin fuudhinaa dhiira taatanii durba taatanii kaleessa mucaan hiriyaa kootii galtee turtee rabbiin isii nagaadhaan isii hagalchuu hammuma boolee Addis Ababaa keessa jirtan malee Jimmaan hin geenye jechuudha. Maal isinitti fakkaate nooteellaa fiddeetti kennattee naa fuudhi hadiraa jettee kiiloo 5 qodaa keraa see qannasiisa wallaayinii raminaamini jettee qannasiiftee fi akkasitti nooteellaa lama ilmoo kootii naageessi jetteetti kennitee naan qaalichi isii shakkee dhaqee poolisii fideetan marmarsiisan nooteellaa kana jedheeni akkasitti nooteellaa si fudhattee baate jechuudha. Nooteellaa yookaan shaampoo hattaa uffata yoo jedhe isinitti kennan fuudhinaa nama boolee erga karaa irratti nama arganii jettee achirratti nama gargaaranii qodaa nama fuudhanii minaamini jedhanii nama ankabaakabanii qodaa ankabaakabanii qodaa namaaf ol galchanii achitti kadhatanii namatti kennanii jettee keessoo isaa waa kaa'anii jiranii kookanaati maal jedhamanne wanticha mataa namaa danzansan jechuudha. Biyya Imaaraat kana keessatti maashinii hin qaban boolee kana keessatti jedhan. Okay, kanaafuu biyyatti immoo hin qabamtan sababa nama tokkootiif jecha umurii guutuu hidhamuu dandeessanii umurii keessan irraa yeroo muraasa maaliif hidhamtan guyyaa tokko maaliif hidhamtamma akka nama tokko irraa hin fuune warra akkas hojjetu immoo ijoolleedhuma Habashaa keenya nama addisii wayitii miti nama zarii biraatii miti jechuudha. Isin immoo rabbiin sodaadhaa yoo musliman taane waaqatti amantanu sana sodaadhaa ilmoo namaa hin saaxilinaa ilmoon namaa jireenya barbaaddi jechuudha. Kanaafuu ofii keessanii yoo balaatti garuu barbaadan dhaqaatti galaa malee ilmaan namaa hin saaxilinaa aboo rabbii dhumti isin haqa jechuu baay'ee tokko garaana nyaattee alhamdulillah kanuma rabbiin isii hambisee hin fuune otuu fuutee salphattee jechuudha. Otuu qulqulluu ta'e immoo qaalittiin itti kennitee dhiifti jechuudha. Isinii galee qulqulluu hin taanee fudhattee badde jechuudha. Akkasitti nama saaxilanii isiniin jecha diingata warri biyya galaatan akka hin fuune nam tokko nama boolee keessa harkaa jechuudha. Nam tokko hattaa yoo uffata ta'e waa keessa kaa'anii isinitti kennan mazimmi jedhan mee amma nooteellaa maaltu gochuudhaaf biyyee boolee dhaabbattee kadhattee kiiloo 5 qannabsiiftee biyya galchiti maa birrii ergitee naan biyyaan bitamu bas intiniidhaaf jechuudha. Isinii galee yookaan immoo nama ofii beektutti manatti qanii biraa yaani karaan tokko kan dhibu hin jiru. Ginna gariidhaaf jechuudha. Adiraa of eeggadhaa isiniin jecha. Adiraa of eeggadhaa barumsa irraa fudhadhaa. Gaarii miti yaani garaa nama nyaattanii beektanii